Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 536 fagaatee godina Baaleetti kan argamu holqi Soofumar iddoowwan uumamaan ajaa'ibsiisoo ta'anii fi qalbii daawwattoota hawwatan keessaa adda dureedha. Garuu icciitiin uumamaa ajaa'ibaa kanaa fi maaltu akka keessa jiru namoota hedduudhaaf ifoomuu hin dandeenye. Lammiileen biyyoota garagaraas galaana qaxxaamuranii tulluu yaabanii iddoo amanuudhaaf namatti ulfaatu kana ni daawwatu. Holqi Soofumar godina Baalee bahaa aanaa Daawwee Qaachanitti argama. Holqi kun lafa jala kiiloomeetira 15 dheerata jedhamee tilmaamama. Holqi Soofumar holqa guddaa Itoophiyaa jedhamee haa waamamu malee akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1972 qorannoon taasifame holqa gurguddaa Maadaagaskaarii fi Naayijeeriyaa keessatti argamu caaluun isaa osoo hin mirkaneeffatin dura Itoophiyaa keessatti uumama addaatii fi holqa guddaa akka ta'e dubbatamaa fi barreeffamaa tureera. Sagantaa keenya irraa keessatti kan isiniif qabannee dhufne waa'ee icciitii holqa kanaa akkaataa seerota amantii isa keessatti adeemsifamuu fi wantoota ajaa'ibsiisoo amanuun namatti ulfaatu hedduu isin daawwachiifna. Sagantaa keenyatti seenuudhaan dura chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like cuqaasuudhaan nu faana bu'aa. Olka'iinsa meetira 1200 hanga 1385 irratti haala simbo qabeessa ta'een kan argamu holqi kun dhaabbiin utubaa isaatii fi golli keessoo isaa akkasumas fuleen yookiin balballi seensaa fi bahiinsa isa keessatti argamu kan kutaadhaa gara kutaatti daddabarsu waan harki ilma namaa kuulee faayee bareeche fakkaatu irraa kan ka'e ajabu uumaa rabbii nama jechisiisa. Soofumar nama amantii Islaamaa barsiisaa turan yoo ta'an waggoota hedduudhaaf dukkannii fi sodaan holqicha keessa jiru osoo isaan hin daangessin bakka kana filachuudhaan rabbiin gabbaraa jiraachaa waan turaniif holqi kunis maqaa isaaniitiin akka moggaafame qorattoonni seenaa hedduun ni dubbatu. Takka lama jechaa tarkaanfataa dhufuudhaan yeroo ammaa kana seerri amantii Islaamaa hanga guyyaa har'aatti akka adeemsifamaa maddoonni tokko tokko ni ifoomsu. Holqi kun karra Soofumariin seenamee hulluuqqaadhaan keessaa bahama. Karra Soofumariin akkuma ol seenaniin barcuma abbaa makkaatti bahu. Barcumni abbaa makkaa kun teessoo uumamaan bocamee haala adda ta'een bareedeedha. Akka seenaan dubbatutti Soofumar teessoo kanarra taa'anii aadaa fi amantii uummata barsiisaa turanis jedhama. Teessuma abbaa makkaa dabarraan karra aayyoo makkootu jira. Karra kanaan seennaan gulantaa aayyoo makkootti bahu. Wayita kadhannaas dubartoonni baay'inaan bakka kanatti bahuudhaan biyyaaf roobaa fi nagaa kan fayyaa dhabeef fayyaa kadhatu. Kanatti aansee ammoo kutaa addaa jabaa biqilaa jedhamee moggaafametu jira. Kutaan kun ammoo bakka murtiin seeraa itti kennamuudha. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti bara Soofumar yakki bakka hin qabu. Nama yakka hojjetes ni fannisu. Tuuta isaanii keessaa Soofumar abbaa murtii waan turaniif nama hanna saamichaa fi yakka adda addaa hojjete yoo argan bira hin darbani. Achuma keessatti kutaa tokko adda baasanii achitti adabu. Namni maqaan isaa jabaa biqilaa jedhamus sirna dargaa Soofumar keessa achitti fannifamee waan tureef sana booda bakki kun maqaa kanaan moggaafame. Jabaa biqilaa bakka jedhamee moggaafame bira akkuma kutaniin kutaa xiqqoo ifa qabutti ba'u. Kutaan kun fiixee summaa abdii jedhama. Iddoon kun bakka Soofumar akka masjiidaatti itti fayyadamaa turanidha. Utubaawwan babbareedoo fi gamoo darbee hedduu qabaniin faayameera. Keessattuu iddoon Soofumar irratti salaataa turan ammallee qalbii namaa hawwata. Bakka kanatti Soofumar michuuwwan isaanii kanneen akka Sheek Huseen, Aayyoo Makkoo fi Abal Qasim faa waliin walitti dhufuun haala addunyaa keessaa ba'anii dukkana sana keessa ta'anii rabbiin kadhachaa turani. Kutaa kanatti aanee immoo galma bal'aa Sayyid Soofumar kan kutaa waltajjii qabuu fi kan nama hedduu keessummeessutu jira. Bakka kanatti Soofumar walgahii taasisanii sirna gadaa fi heera biyyattiin ittiin bultu irratti marii bal'aa gaggeessaa turani. Haala kanaan kutaalee 45 ol keessa darbuun yeroo torbaa ol laga weebci'anii yoo carrooman hulluuqqaa bakka jedhamuun keessaa ba'u. Hulluuqqaan sunillee bakka seenaa qabudha. Karra Soofumar irraa hanga hulluuqqaatti fageenyi jiru hanga kiiloomeetira tokko ta'a. Bakka hulluuqqaa jedhamu kana eega darbanis iddoo galma bal'aa fakkaatutti ba'u. Bakka kanatti ammoo Sayyidii Roobaa Garbii jedhamantu akkuma Soofumar kadhannaa gochaa amantii fi aadaa barsiisaa ture. Sayyid Roobaa Garbii illee sirnuma Sayyid Soofumar dalagaa turan dhaalanii sirna Sayyid Soofumar harkaa fuudhan san Baalee guutuu waliin ga'anii raawwataa turan jedhama. Akka maddoonni tokko tokko ifoomsanitti holqi kun hanga ammaatti hulaawwan beekamoo ta'an 45 qabaachuutu himama. Lagni Weebis holqa kana keessa yeroo torba dadacha'ee naanna'uudhaan keessa qaxxaamuree darba. Holqi kun keessi isaa dukkana hamaan guutamuu fi hedduu dheeraas waan ta'eef ifaa malee keessa qaxxaamuruun ni ulfaata. Yeroo keessa sochoonu ifaa harkatti qabatuun dirqama. Osoo keessa kan qaxxaamuran taate hulaawwan inni qabu hedduu arguunis ni danda'ama. Akka odeeffamutti hanga ammaa faranjootaa fi barattoota muraasatu holqa kana keessa qaxxaamure jedhama. Holqoota addunyaa gubbaa irratti argaman irratti qo'annoo fi qorannoo kan gaggeessu namtichi maqaan isaa Asteer Doonaald Sanismin jedhamu akka lakkoofsa warra faranjootaatti bara 1894 gara holqa Soofumaritti imalee beekuu isaanii seenessa. Akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1934 Yeenaarii Bireeyil namtichi jedhamus naannoo kanatti qo'annoo arkiyooloojii akka taasise ni ibsa. Yeroo Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartes Xaaliyaanonni holqicha daawwatuun isaanii qaama seenaa holqichaa keessaa
keessaa isa tokko. Garuu kan nama ajaa'ibu daawwattoota kanneen keessaa tokkoon isaaniillee imalli hulaa Aayyoo Makkoo irraa gara hulluuqaa kan milkaa'ee fi galmaa'e gonkumaa hin jiru. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti naannoo bara 1966 keessa namoonni Eriik Roobsan, Kiliir Kilaalfoon akkasumas sanyii Soof Umar kan ta'an Kabiir Ahmad holqicha keessa hanga fageenya kiiloomeetira 8tti deemuu danda'uudhaan addunyaadhaaf beeksisuun isaanii seenaa holqa Soof Umar wajjin wal qabsiifamee galmeeffamee taa'eera. Wantoota holqa Soof Umar adda taasisan keessaa tokko lagni guddaan bonaa fi ganna yaa'u lagni Weeb fiixee Dinshootii ka'uudhaan hulaa lamaan gara holqa kanaatti seenuudhaan yaa'ee keessa qaxxaamuruu isaati. Holqa kana keessa wayita deeman laga Weeb yeroo torba ce'u. Bishaan kun wayita guutuu ammoo ce'uun ni ulfaata. Bishaan kun wayita bonaallee hin gogu. Inumaa lolaan hamaan wayita bishaan kanatti dabalamu balaa uumuu waan danda'uuf daawwattoonni bishaan daakii danda'an laga Weeb kana daakaa bashannanaa keessa qaxxaamuru. Namni bishaan daakaa danda'u laga Weeb daakaa keessa hulluuqa. Lagni kunis holqa kana keessa qaxxaamuruun aanaa daawwee qaachan keessa taree laggeen gannaalee fi waabeetti makama. Kan itti aanu immoo dargaa Soof Umarii. Dargaan Soof Umar hoo eenyu laata? Namoonni sirni kun dabareen isaanitti darbe abbootii isaanii irraa fuudhanii bakka kana qubatanii sirna kana gaggeessan dargaa Soof Umar jedhamu. Yeroo ammaa kanas sanyii Sayyid Soof Umar 21ffaa kan ta'e Abdul Jabbaar Sheek Ahmad nama jedhamantu dargaa yeroo ammaa ta'uudhaan hoogganuu irratti argama. Dargaan ammaa Abdul Jabbaar Sheek Ahmad hawaasichi naannoo kana jiraatus dirqama lama qaba jechuudhaan dubbatan. Tokkoffaan bakka kana eeguu fi kunuunsuudha. Inni lammaffaan yookiin hojiin ijoon garuu duudhaa abbootii teenyarraa dhaalle eegnee dhalootatti dabarsuudha jedhu dargaan yeroo ammaa Abdul Jabbaar Sheek Ahmad. Bakka kanatti abbaan fedhe dura bu'ee gaggeessuu hin danda'u. Nama imaanaan itti darbetu jira. Ammaaf kan uleen imaanaa abbaa isaa irraa itti dabarte Abdul Jabbaar Sheek Ahmad yookiin dargaan akka jedhanitti daawwattoonni wayita gara odola kanaa dhufan holqa kana qofa daawwatoo osoo hin taane aadaa duudhaa fi seenaa holqicha waliin jiru baruuf fedhii guddaa agarsiisuu irraa kan ka'e sirna hirmaatanii dibbee dhahanii hadiraan waliin taa'aa bulu. Nuti seenaan holqa kanaa maaliin akka wal qabatu himnee barsiifnee ni hubachiifna jedhu. Yeroo ammaas odolli kun eegamee kunuunfamee hawwata turistii ta'uudhaan galii maqaa isaa madaaluu akka argamsiisuuf mootummaa federaalaa irraa baajanii ramadamee fi haala adda ta'een hojjetamaara. Sagantaa keenya kanarraaf qopheeffannes kanumaan goolabneerra. Seenaa namaas ta'ee seenaa lafaa kan barbaadan iddoo saanduqa yaadaatti nuuf barreessa. Akkasumas chaanaala yuutuuba keenya sabskiraayib, sheerii fi laayikii cuqaasuudhaan nu jajjabeessa.